Hordoftoota chaanaalii waamicha qubee akkam nagaa keessanii nagaa kootii egaa waan tokkoon isinitti agarsiisuudhaaf dhufee innis maalidha akkuma baay'een keessan beektan egaa yeroo baay'ee bilbilli keenya guutee nu rakkisaa osoo nun beekin faayiloonni nu eeyyaminii fayyama keenya malee moobaayila keenyatti kuufamuudhani moobaayilli keenya kuusan isaa yookiin storage isaa akka guutuu fi saffisa barbaadne akka hin hojjenne wantoota taasisan isinitti agarsiisa. Isaan san keessaa ka baay'ee yeroo baay'ee moobaayila keenya guutee kan nu rakkisu telegiraamirraan wal qabate yeroo baay'een keessan akkuma beektan telegiraamii ni fayyadamtu. Egaa telegiraamiin osoo nun beekin yeroo baay'ee hayyama keenya malee faayilii garaagaraa gara moobaayila keenyatti seef gochuudhaani yookiin immoo daawunlood ta'uudhaani moobaayila keenya ni guuta jechuudha. Egaa kan namoonni baay'een keessan kana hin beekne haaluma salphaadhaan akkaataa isatti balleessuu dandeenyu fi dabalata immoo telegiraamiin gara moobaayila keenyatti faayilii hayyama keenya malee akka hin kuusne yookiin daawunlood hin taasisne akkatti taasisnu isin agarsiisa. Kanaaf jalqabee faayilii kana akkatti balleessinu isin himaa. Egaa moobaayila keessan irratti faayil manaajarii yookiin immoo iddoo faayiliin keessan jiru bantu egaa maay faayils jechuu danda'a. Faayil manaajarii kan garaagaraa moobaayilatti fakkeenya kiyya irratti maay faayils jedhee jira. Isaa agarsiisuu irra jirtu kana jechuudha. Egaa moobaayila keessan irratti iddoo faayilii bantan sana seentanii jechuudha. Egaa achi seennaa erga seennee booda iddoo irratti sarchii goone yookiin iddoo irratti barbaadnu kana irratti telegiraam jennee barreessina. Telegiraam. Egaa telegiraam jennee gaafa barreessinu akka kanatti nuuf dhufa. Isa kana nan bana jechuudha. Egaa kun amma bakka itti telegiraamiin faayilii isaa moobaayila koo irratti seef godhatudha jechuudha. Egaa asirratti nan bana. Erga asirratti banee akkuma argitan kana telegiraam viidiyoon jira. Telegram image jira, Telegram document, Telegram audio fi Teams jira jechuudha. Egaa kunniini as keessa amma faayilii baay'ee isaatu jira jechuudha. Osoo hin beekin kan seef ta'e. Amma fakkeenya faayilii kana kaleessa moobaayila keenya balleesse garuu ammoo osoo hin beekin naannoo viidiyoo 282 naannoo image 1300 akkas naannoo dokumentii 508 waan akkasiitu moobaayila koo irra jira jechuudha. Egaa amma kunniini osoo hin beekin hayyama koo malee gara moobaayila kootti kuufamanii jechuudha. Egaa kun moobaayila koo storage isaa hin guutaa. Storage gaafa guute immoo moobaayilli koo run gochuu hin danda'u waan ta'eef tajaajila sana jalaa dhaaba yookiin baay'ee biizii na jalaa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu egaa yooyyuu seef kan ta'e jiraata yeroo adda addaatti moobaayila keenya seennee viidiyoo fi imeejii yookiin dokumentii kanneen balleessuu qabna. Egaa kana balleessuudhaaf fakkeenya viidiyoo balleessuudhaaf viidiyoo kan jedhu kanarratti hin tuqna jechuudha. Sana booda salleettiin goona. Egaa viidiyoon kun baay'eedha. Tokko salleetti godhee hin danda'u waan ta'eef asirratti akkuma argitan kana salleetti ol ka jedhu jira. Salleetti ol erga jedhee booda maalan godhaa? Dileetan godha jechuudha. Dileetan godha. Egaa dileet ta'aa jira jechuudha. Dileet ta'aa jira. Almost viidiyoo suni moobaayila kiyyaa dileet ta'aa jira jechuudha. Amma viidiyoon hin jiru itti aansee imeejii illee akkuma kanan godha jechuudha. Egaa imeejii kanneen hin barbaadu waan ta'eef hayyama koo malee seef waan ta'aniif hunduma isaa salleetti godheetanii akkuma sanattan dileet godhaa jechuudha. Dileetan godhaa jechuudha. Egaa asii dileet ta'aa asii dhoksuu nan danda'a. Egaa amma viidiyoo balleesseraa asitti imeejii yookiin suuraalee balleesseraa. Egaa dokumentii akkuma sanitti kanneen illee balleessuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf keessattuu karaa audio kana yookiin sagalee telegiraamirraa isin dhaggeeffattan sagalee namoonni yeroo baay'ee sagalee waraaban isin erganii hunduma isaa asitti telegiraamiin seef godha jechuudha. Isin daawunlood gootanii dhaggeeffattanii faayiliin keessan keessatti seef ta'a iddoo qabata jechuudha. Egaa kun ammoo sun laalee GB hedduu ta'a jechuudha. Egaa kanallee akkuma sanatti salleetti godhee nan balleessaa jechuudha. Salleetti godhee nan balleessaa. Akka sanatti balleessuu nan danda'a. Egaa hunduma isaa immoo erga balleesse egaa faayiloonni kun amma asirraa dileet ta'an malee moobaayila kiyyaa dileet hin taane jechuudha. Egaa moobaayilonni baay'ee yeroo ammaa risaayikil biin waan jedhamu qaba. Risaayikil biin jechuun immoo faayilii nu dileet goone kana guyyaa muraasaaf hanga guyyaa 30tti yoo kan barbaadnu ta'eef jedhanii iddoo ta'etti seef nuuf ta'u jechuudha. Inni sun immoo risaayikil biinii jedhama jechuudha. Egaa risaayikil biinii argachuudhaa fi moobaayila keessan faayiluma manaajarii san keessa seentanii isirratti asirratti sadeentu hin jirti. Resideebiyaa xii sadeentu hin jirti. Ishiirra asitti risaayikil biin kan jettu hin jirti. Risaayikil biin. Ishiirratti banaa. Egaa faayiliin achi dileet godhe sun hundi isaa immoo dhufee as keessa jira jechuudha. As keessa jira hundi isaa as keessa jira. Faayilii naannoo 1670 as keessa jira jechuudha. Isa kana immoo maalan godha jechuudha dhufee asii input kan jettu kanan godha jechuudha. Kanaafuu guutumaan guututti moobaayila koorraa balleesse jechuudha. Moobaayila koorraa balleesse. Egaa akka kanatti
moobaayila koo istooreejii isaa gad xiqqeeffachuu yookiin immoo ispeesii isaa bal'ifachuu nan danda'a jechuudha. Bal'ifachuu nan danda'a. Egaa haala kanaanii faayilii osoo isin hin beekin moobaayila keessanitti karaa telegiraamii seef ta'u kanatti balleessuu dandeessu jechuudha. Balleessuu dandeessu. Egaa kun baay'ee murteessaadha. Egaa faayilii baay'ee isaatu osoo nu beekin gara moobaayila keenyatti seef ta'ee nu jalaa guutaa jechuudha. Nu jalaa guuta. Maaliif baay'een keessan moobaayilota as dhiyoo oomishaman fayyadamta waan ta'eef egaa isaan immoo kwaaliti isaanii baay'ee olaanaa waan ta'eef haaluma salphaadhaan akka kanatti moobaayila nu jalaa guutu jechuudha. Itti aansee immoo kana akka hin taaneef iyyuu haala salphaadhaan gara telegiraamii seennee faayiloonni sunniin akka gara moobaayila keenyaan seef hin taane hayyama keenya malee gochuu hin dandeenye. Telegiraamii keenyaan seennaa. Egaa telegiraamii keenya erga seenne booda asitti dhufnee seetingii seenna jechuudha. Seetingii seenna. Egaa seetingiin isa kanadha. Seetingiin isa kanadha. Egaa seetingii kana keessatti data and storage kan jedhu jira asirratti. Data and storage kan jedhu jira. Data and storage. Data and storage seenetanii asirratti yoo argitanii filannoo baay'eetu jira jechuudha. Egaa filannoon kunniin fakkeenyaaf automaatik miidiyaa daawunlood jedha. Miidiyaalee telegiraamii keenya jiran sagalee haa ta'uu, viidiyoo haa ta'uu, suuraa haa ta'uu, dookumentii garaagaraa haa ta'uu akka inni daddafee ofiisaatii automaatikali daawunlood godhu irraa dhorkuun qaba jechuudha. Yoo nan irraa dhorke moobaayila kiyya irratti hayyama koo malee daawunlood hin godhu jechuudha. Yoo nan hayyameef malee. Baay'isoo anammoo osoon kanniin banaa godheera jira ta'ee guyyaa keessatti xiqqaate naannoo faayilii kuma hedduutu moobaayila kiyya irratti seef ta'a jechuudha hayyama koo malee karaa telegiraamii. Isa kana hambisuudhaa fi kana nan cufe fakkeenya kanaafuu maal gootarree moobaayila keessan telegiraamii keessan karaa seetingii seentanii fakkeenya fi asitti kan jiru kana hin cuftan jechuudha. Maal jecha when using mobile data fakkeenya keessattuu namoonni daataa fayyadamtan jechuudha. Daataan keessan kan dhumu sababni tokkoffaan inni isa kanaafidha. Kana jechuun hayyama keessan malee faayiliin telegiraamii irra dhufu yoo isin kana hin cufin daawunlood ta'aa jechuudha daataa keessan fayyadame. Kanaafuu namoonni daataa fayyadamtan kun furmaata guddaadha. Kana asii hin dhaamsitu jechuudha. Hin dhaamsitu. Jechuun hin cuftu faayiliin kamiyyuu daataa keessan fayyadamee daawunlood godhu. Hamma isin irratti hayyamtanii daawunlood jettaniiti jechuudha. Asitti immoo when connected to wifi jedha kuni karaa daataatiin rakkina qabu namoonni wifi fayyadamtanii qarshii keessan hin nyaatu garuu moobaayila keessan guuta. Kanaafiyyuu yoo moobaayilni nu jalaa guutattanii yaaddanii kanaaf kana hin cuftu jechuudha. Hin cuftu. Inni biraa immoo when roaming jedha egaa kunillee miidiyaa kamiyyuu yommuu qaxxaamurtanii hiriyaa tokko hiriyaa biraatti deemtanii faayiloonni naannoo sanatti detect ta'anii akkasin jira daawunloodiin taanee barbaadan isa kanallee ni cuftu jechuudha. Inni biraa immoo autoplay miidiyaadha. Autoplay miidiyaadha. Egaa kunniin daataadhaan wal qabataa. Kana jechuun daataa keessan qusachuu barbaadan kanneen cufuu qabdu fakkeenyaa fi GIF yookiin GIFsiin automaatikaalii akka hin taphanne yoo barbaadanii kana ni cuftu jechuudha. Maaliif GIFs yeroo baay'ee viidiyoo isaa kwalitiin guddaadha salphumatti daataa keessan fixa jechuudha. Itti aansee immoo asitti fakkeenyaa fi viidiyoos jedha. Egaa viidiyoo kanallee auto play akka hin taane hin cuftu jechuudha ofirraa. Inni biraa immoo stream video and audio filesidha. Egaa streamiin yoo jiraate akka kanatti isallee ofirraa cuftu jechuudha. Egaa haala kanaanii haaluma salphaadhaanii moobaayila keenya iddoo isaa firii taasisuu dandeenya jechuudha. Yookiin faayilii fi daataan nu beekne akka gara moobaayila keenyatti seef ta'ee akka iddoo nu jala hin qabanne haala kanaan xiqqeessuu dandeenya. Itti dabalatee immoo akkasumas hayyama keenya malee daataa keenya akka hin fayyadamne gochuu dandeenya. Egaa kana fakkaata. Egaa amma tokko kanneen yoo cuftanii fi yoo dhaxxanii faayilii keessan keessaa daataalee seef taasisan barreessanii balleessanii moobaayilii keessan haaluma salphaadhaan seef iddoon isaa isinii qusatama isinii jechuun barbaada. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Gaaffii biraa yoo qabaattan kanaan kan wal qabatu jechuudha. Karaa koomentii nu barreessuu dandeessanii yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.